ajjeechaa namaa hin balaaleffannaa hundumti keenya inni ajjeese eenyu akka ta'e immoo qaama bilisa ta'een qoramee bira ga'amuu qaba. Ajjeechaan nama ajjeesuun cubbuudha. Nama ajjeesuun wanjala. Eenyu akka ajjeesu eenyu kana hojjetee maaliif itti fayyadamu akka barbaadamu immoo gaafa qoratamee qaama walaba ta'e qoratamuu dhabaannaan nuyi abbaa biyyaati. Biyyi keenya maqaan isaa akka badu hin barbaannu. Sabni keenya maqaan isaa akka xuraa'us hin barbaannu. Immoo haqniif dhugaan immoo bahuu qaba. Gadi kanaatiif uummanni keenya qeessaa keessatti hidhamaa jira. Jarri Tagaaroo ammaa Sinodoosii Tagaaroo walgahii Sinodoosii isaanii wal geessifatanii rooma eeggatu. Jarri biyya bakkee akka jiran Phaaphaasonni biyya galanii jechuudha. Mootummaan naannoo Tigraay jara deeggaree jaraa wajjin mijeessee fi mirga keessanii siyaasa keessa jirtan isin amantaa keessa jirtu mari'adhaa jedhanii jechuudha. Oromiyaa keessatti garuu Phaaphaasonni Oromoo kana gochuu hin dandeenye. Mirga hin qaban. Iyyi gurraacha uffachuun rifeensa ofirraa mataarraa addachuun gaafa kan Oromoo waa tokko achi maqaa baafatee wal ga'u kanatu nutti uumama. Rakkina guddaa keessa jirra. Egaa inni kun gaaffii diimokiraasiiti. Biyya waraana keessa jirutti immoo gaaffii diimokiraasiin akkanaa lubbuudhaan yoo jiraata yoo amantii godhata yoo sana caalaa namni rakkina keessa gadi jiruuf gumaachi keenya maal ta'uu qaba? Akka nama amantaatti, akka nama gaggeessitoota amantaattis, akka nama quuqamina sabaa qabus maal gochuun nurraa eegama? Maal goonaa? Akkamitti badii hanqisuu, nagaa baay'isuu, fayyadamummaa uummata keenyaa baay'isuu dandeenya inni jedhu kun very essential. Nama lama daqiiqaa lama kenneetan Ohaayoodhaan dhufe nuun jedhee jira. Obboleessi keenya Ohaayoodhaan dhufe Abbaa Gabriel baay'isee jaallatan Abbaa Gabriel irratti xiyyeeffannoon godhadha jedha. Maal nuun jedha daqiiqaa lama yoo dabarsinan dhaabbi isaanii daqiiqaa lama keessatti garuu yaada isaa ibsan. Abboonni koo luboonni akkasuma daaknoonni abbootii harmootii lafa jirtan hundi keessanuu baga ayyaana fayyisaa addunyaa geenyee geessan isinii jedha. Okay, abbaan keenya baay'ee haasaa dhugaa baay'ee haasa'uu barbaada. Ani jaalala nama dhuunfaan qabu garuu kaayyoo qaba. Kaayyoo sun bakka nama gooti garuu dhaabbata. Fayyisaa addunyaa yoo kenna jiraate beeku ishee jalqabe gaafa jalqabe keessaa ishee magaalaa jiru warra magaalaa ofiisi. Maaliifuu gaafa dubbannu gaafa sana jiru ara waggaa ta'u waggaa sadii jiru. Jalqabuun fayyisaa addunyaa tokko jalqabu nama sadii afurii har'a akkas baay'ee booddee ture mana amantaa ortodoksii walooma oromiyaa kan jedhu hunda abjuu kadhachaa jira hunduu kadhadhaa amma ergaan qabu xalayaa tokko rafee dhufe isin raabsaa ture yeroo geenyeen beeku yoo isin jedhate facaasaa galgalatti sa'aatii tokko hin mari'an warri dandeessan duwwaa dirqama jiru warri dandeessan hin mari'an maal mari'annaa waa'ee maa keenya fi amantii keenya amma baay'ee baay'ee haasaa maqaa deebi baay'ee isaan haasa'u isarratti mari'anna gaafas zuumii fi waasaappiidhaan walitti biyya keessaas biyya hundaarraa Oromoon na ilaalata jiru hunduu akkanatti mari'attan asuma laafeerraa geessanii goonaa xalayichara jira irraabsina karaa biraas olii raabsaas immoo nuti bira geessuu adeemu alxinnoo fide sababi isaa ani baay'ee ajjeera fayyisaa addunyaa xiqqoo daanaan jedhan dhuguma see asin garuu baay'ee dhugaa dubbachuudhaan waraan dhaabuun abbaan qabadha sirrii Oromoo waa qabachuu beeku rakkinni Oromoo keessa jiru waa qabachuu beeku wallaluu fi walti luluu walleekkamuun gaarii garuu warsaatu nu sirrii miti mana keettan ta'e waan qabnu deemuu jiraachuu waayee akkuma abbaan keenya jedhan kana akkasuma keetti mari'adhaa ilaa filaameen immoo haa jiraatu mari'achuu immoo soraatina mari'ataan gowwaa qabu Oromoo maqaa jedhu kanaaf mari'achuu soraatina haa mari'an warri kaanis abbaan keenya warri bilisummaa jireessi achi Oromoo jiru walakkaa keenya immoo achi jiru baay'ee isaaniitti waayee isaanis fudhatanii agarra haa mari'an walittaanu walaa ijaaru keessumaa warri biyya alaa jiru guyyaarree warra amma baay'ee dubbatan warra biyya keessaa sana warra bachuudhaaf nama jaha taane abboota shan gargaaraa turu shan kiyaa sadii sokkaniiru amma lama jiru lama immoo bakkee afur jira jiru biyyi Oromoo afur jiru dhaggeeffadhaa lama bataa qabda lama qabsaa jiru abbaan garbeel immoo deengadee dhabanii isaan bichaa min mucaan isaan gargaartu mucaan bulati isaanii deengadee dhaba maal goote OMN fi mootoo miidiyaa tokkoo fi waalaatti jedhan mootoo miidiyaa mooyi kan dhaabbata mana amantaa ortodoksii walooma Oromiyaati
laayikii sheerii godhaa hordofaa. Achirraa guyyaa guyyaan waa'ee dhimma amantaa keenyaa darbaa jiru. Keessumaa waa'ee abbaa keenyaa jedhamanii waan ta'aa jiru achirraa argatu waa'ee isaa hordofaa. Ani kana jedhu jiraate daqiiqaa ilmaan kana jedhu jiraate adaraa walaa dhaggeeffatu keessumaa abboota dhaggeeffadhaa. Hundumtu isaan waa dhaggeeffatan wal malee waa biraan qabu. Faayisaa addunyaa kana mooyi adaraa keessa jabeessa. Ammallee akkuma jettan daakuloonni baay'atu. Amma tokko sun daakuloonni naan jedhu. Daakuloonni naan jedhu. Soorata akkasiis bidaa. Jidaa kun ta'anii maaliif hin dhufan? Ata jaati waan dandeenyu waan beeknu. Warri kaanis haa dhaabbannu illee haraa kana maqaa kan dhufe na rifatu. Ana baay'ee dhaabeenis dolfa tuusan jeesanii. Kana muda haa Oromoon raftuudha. Irraabnaa hunda gaafa akkasiillee hakaam keessumaa gaafa keessumaa dhufu kusan tuu hormatee maal isin jedhe beektu maal isin jedhe hin dubbadhu. Kanaafuu ganama sirna mana amantaas eeguu haa barru. Ganama qaxalannee seeraan dhumee dhaabbachuun immoo kan qofa keessatti. Kanaaf boolii qofa isaanii dhaabbachuunis hin bareedu. Waliin bareeda maqaa ta'e. Anan xumura adaraa keessan walaa dhaggeeffannu jabaadhaa galatoomaa bakka keessan.